Obboloonni koo kiristiyaanaas, obboloonni koo musliimaas anaaf obboloota koodha. Afaan tokko waliin qabna, biyya tokko waliin qabna, waa hedduu walitti qabna. Kanaaf obboloonni koo kiristaanaa utuu hin beekin, utuu hin beeku, itti yaadee utuu hin yaadiin waanan isin mufachiisiif isin gaddisiise hundumaaf garaa koorraa dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Miliyoona 15,432 fi 81.37 jedha. Kani warra abaazarri abaasharri hidhate abaazarri miti galtaa maallaqa isaa guurtanii wanti nuti qabri cabsee hojii lafa dhiitaa turteef maallaqa sana hambifatuudhaaf adda qoodachuuf hojisaa turtan hattuu warra gandu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota keenya fagoo dhiyoo keessaaf ala jirtan hundi keessanii yoo akkam jirtu nagaa akkoo dabalee isin haa qaqqabu. Itti aansuudhaanii hawaasi koo bal'aan kaleessa na wajjin dhaabbachaa turtan yaalii biyya keessaa yeroon keessa turetti na wajjin dhukkubsachaa qalbiidhaa cabaa turtan maallaqaan illee kallattii garaagaraatiin na deeggaraa turtan hundi keessaniyyuu jazaakumullaahu khairan isiniin jechuun jaalladha. Rabbii gatii keessan hin balleessin. Kaleessas isin galateeffachaan ture, har'as isin galateeffachaa jira karaa barruulee garaagaraa jechuudha. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi gidduu kana ture jechuudha. Anillee quban qabu waan hojii walitti dabalamee waan garaagaraa walitti dabalameetu wanti kun kana ta'eera. Riiliin harka keenya irra jiru garuu qarshii miliyoona 6 jechuudha. Inshaallah waan jiru walitti daddaballee niyyaa lama dhaamsi koo garuu rabbiif jecha niyyattan yoo ta'e warri niyyaa keessan rabbiif jecha niyyattan niyyaa keessan fiixaan baasa. Akkasumallee rabbiif jecha waadaa galtan yoo ta'e waadaa keessan guutaa jechuun hin jaalladha. Akkasumallee maqaa namoota dhuunfaatii fi gareelee garaagaraa irratti wanti walitti qabame rabbiif jecha gootan yoo ta'e isallee akkasiin fiixaan baaftan jaalalaan isinitti himuun jaalladha jechuudha. Kanarraan kan hafee galatoomaa ulfaadhaa rabbi isinirraa haa jaallatu. Egaa kanatti immoo aansuudhaanii namoonni kallattii garaagaraatiin natti gadditan dhiifama isiniin jechuun jaalladha irra deebi'ee. Keessattuu obboloonni koo kiristiyaanaas, obboloonni koo musliimaas anaaf obboloota koodha. Afaan tokko waliin qabna, biyya tokko waliin qabna, waa hedduu walitti qabna. Kanaaf obboloonni koo kiristaanaa utuu hin beekin, utuu hin beeku, itti yaadee utuu hin yaadiin waanan isin mufachiisiif isin gaddisiise hundumaaf garaa koorraa dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Hundumti keessaniyyuu dhiifama akkanaa gootan kabajaan isin gaafadha. Sababiin isaa amantiin dhiifama jibbuu takka illee hin jiru. Hundi keessaniyyuu dhiifama. Waanan dogoggoraan miiraan kallattii garaagaraatiin waanan godhe yoo jiraate wal hubachuu dadhabuudhaan waanan godhe yoo jiraate akkasumallee godhaa ture yoo jiraate hundumti keessaniyyuu irra deebi'ee dhiifama koon isinii dhiyeessaa dhiifamaa isiniin jedha. Amma wanti ani irratti xiyyeeffadhu fayyaa koodha. Yaala koodha. Hundumti keessaniyyuu jazaakumullahu khairan. Keessattuu Ustaaz Xaalib Dallaa fi namoonni akka isaanii kallattii garaagaraatiin offlaayinii fi onlaayinii dhimma keenya wajjin rakkachaa turtan keessattuu laayivii irra teessanii dhimma kana gidduu galtanii dhaabaa turtan akkasumallee dhimma kana harka keessa qabachaa turtan offlaayinii illee namoonni dhimma kana baay'ee irratti hojjechaa turtan wajjin dadhabaa turtan irra deebi'ee isin galateeffachuun jaalladha. Inshaallah fayyee bareedee abdii isa ganamaatti deebi'ee akka wal agarru shakkii takka illee hin qabu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Miliyoona 15,432 fi 81.37 jedha. Kani withdrawalii ta'e ka keessaa ba'e miliyoona 11 fi 41,517 akkasi. Mallaqni akkaawuntii irratti hafe hanga guyyaa kaleessa malee dheengaddaa miliyoona 4,390,564 ta'uu isaa. Egaa Oromoo viidiyoo akkuma amma waliin dhaggeeffanne kana bakka birattis dhaggeeffattan jeetin amana warri laayivii jala turtanii laayivii jalatti dhaggeeffattanis dhaggeessan jeetin amana. Gabaabatti wanni jechuu barbaade maallaqni miliyoona 16,000 fi maarre jedhanii qabri cabsan kaleessa iyyitu suni akkan jirre abdii raggaasaa maallaqa san hundaa'u qabatee akka gabbeena gargaaraan jiin adda baay'ee jeetin amana. Maallaqni sanirraa inni dhukkubsateerraa kaasee nyaataa dhugaatii jira, baasii jira, namni kun dalagatee madda galii biraan qabu. Kanaafuu maallaqni bahee fi hafelleen adda baasee jira namtichi olii taraati. Miliyoona 4 wayiitu jira ammaatti gargaarsa ni barbaachisa moo barbaachisu sanis namaaf hundeessaa gargaara bira dhaabbadha. Warri maallaqa isaa maqaa isaatiin guurtanii warra qabdan keessattuu warri akka abaazarri abaasharri hidhate abaazarri miti galtaa maallaqa isaa guurtanii wanti nuti qabri cabsee hojii lafa dhiitaa turteef maallaqa sana hambifatuudhaaf adda qoodachuuf hojisaa turtan hattuu warra gandee jechuudha. Galtaa kan dandeessanis gargaara. Akkasuma immoo qabri cabseeni dhufee haa amanatuu maallaqa hanganaa fi hangasii
miliyoona 16 fi 100 fi tuqaa 92 akkasitti illee jettee yoo saantimiin takka irratti anaatu khaleeti baasee gurguree wal'aanaa bakkaan qatetti anaa wal'aansaa jechaa turte inni yoo waadaa jaat jette waadaa guutee jiraate yoo waadaani guutaa khaleessa ani islaamaa ani amantii ittiin dhufne ittiin dhaladhee maxxee keetitii miti jettee faaqeeqaa turte mee arraa hojii nu garsiisi yookaan waan irratti walii galamallee quban qabooni silaa kabadan godhamuu qabu khaleessa eega akkasitti qoma fudhattee waadaa seentee akka dhiiratti silaa gargaarsifte feetu gargaarte feetu khaleente gurgurte feetu fagaarate gurgurte silaa arraan tana guyyaan si qaba gargaarsisi maallaynaan gammaan tana miliyoonni afran suni waa wal'aanumse turkii nutullee nama geessine wal'aansifne galchine ni beena miliyoonni afur waa nama wal'aanee nama galchu soo fixii silaa laxaarratti sin jaan galatoma waan irra geettan ani mootu waan isin irra geettan abbaa beeksisaa deema yoo ka isin wal dubbisiisuun leen ka barbaachisaa ta'e lakkoofsa keessan abbaa mucayyooti hin kenna wala isin dubbisiisaa isin umaratti dhiisaa hawaasa kanaa wani dhaamtan yoo jiraattan asli ama addaayyaa osoo ustaadni naami waan naagoto rabbi darajaa sana si kenne ustaadni kuma dibba sadii dhaaf nama kuma sadi qofa tafa alta akka fooloo godhani kuma dibba sadii deeman isaan illee lafaati qaba waan ta'eef nama kuma sadii fooloo godha nama meeqa sirkiin oo internet mul'atu nama meeqa nu laalaa jira hin arguu nama kuma kudha afurii fi dibba tokko namni kuma sadii qofa fooloo godhan ustaada namni kuma sadii fooloo godha ustaadni dibba sadii haasenani Aidaroo kiya amma ifaaje rabbirra herreegadha jedheeshe yoo foolotti na jalaa jijjiiramte na jalaa nuti jijjiiru jira waa kuma dibba sadii senti deemte nama kuma lama qofa tafa nama kuma lama qofa asiti wanni goonu yaanni isin dhugaadhaaf utunni Haidaroon dubbatellee bareeda fooloo ani hagasittillee dheebuun qabu namni rabbi fide haaf dhufu omaa wanni waan sanii fi khayrii wanni nu dalanne tanaan akka nu jalaan sharafamne jechaa fi carraaqneen keenna dubbanneen keenna yoo rabbi irraa waa arganne dhugamatti faman aslaha fa'ajruhu ala Allah namni obboleessa tokko kan eegana ammallee zanni walitti badeetiin jedhe walitti hidhuu kanaan mindaa guddaa rabbi irraa argata tanaan immoo rabbi irratti kajeella waan taateef wanni gabaabbinaan isinii dhaamu hayyoota kiyya yeroo tokko jireenya kana keessatti rakkooleen nama mudata rakkoon nama mudatuun isii gaafiin qabu imalli keessatti wadhabbiin zanni walitti baduun walitti mufatu wal komatuun yeroo tokko yeroo masmara kallattii walii bilbiltaniin jechoo walii haasoftanillee yoo godhattan yeroo rakkoon argame nama sa irra addunyaan tullachuu gamanattillee eennuun dhagaa jecha qalbiin keessa yaadu osoo social mediaatti waliin baasin namoota akkasii biyya keessa ni qabdani nama isinii dhagahu nama isinii ergamu anam akka nama tokkootitti karoora rakkoo online irraa tana yoo ol bahee haasa'u yeroo ittiin qabaanne malee waan lafa jalatti waan humna keessanii ol ta'e hayyuu biyyi qabduu fi beekaa biyyi qabduu fi manguddoota biyyi qabduu hunda alhamdulillah biyya guutuu daqiiqaa kan gumaa haga yookaan ammallee sabbarchilootii jedha wal fidatillee araarsee deemee jira waan taateef yoo rabbii kiyyatti hirkadhee dhugaa qalbiin tiya keessa nagaa qabaatte ummata kana walitti sulhii ijaaruu ni danda'a biyya keessaa nama qopheeffadha yeroo tokko kaayadha ni qabdanii qara waan argitan san social meediyaan kun nama isinii gammadu qofaa miti nama isinitti illee waan kanatti eegana ammallee gaddutullee akkuma gaddullee jiru katti gammadullee jira waan isin taatan keessatti wanni akkasii akkan arga hayyooma keessaniif namooma keessan addunyaan fakkeenna haa godhattu waan jiru gubbaarra waliin dubbattee keessoon fixattii tana lachuuyyuu ni dandeettani yoo isin humnaa ol ta'e gaafni tokkostanillee jiraatuun ni mala misaa'ila qabdanillee ma tokkostani haga sadarkaa san ga'uu qabutti nu jalaan baasinaa dhugamallee yoo taateetiin jette amma doktoraasinillee ani jaarsallee haa jedhu malee dargaggummaanillee homatu keessa hafee jira namni yeroo tokko onneenillee yookaan dargaggummaan nama jiraatuun ni mala ilaalchi namaallee dargaggummaa keessa jiraatuun ni mala hedduu tokko eegana ammallee sittillee dhiyaatu baanu quba sii qabna waan taateef ati amma nama mudhata hawaasa keessatti ol ba'e tokko taatee iddoo jirtutti yoo namni illee lole ati awwala nama qabbanee isaa ta'e nama uummata akka dubbatuun hin dandeenye miskiinuma wayii ta'iitumaan irra aga takkaas irra deemanii akira hidda kan kee 360 keessaa takkattiin si haftuutti tokkosini takkatti yoo si haftee akira umaa duniyaa irraa si godaansiifnaan qofti yoo dhufte lakki hin ta'u jechaa san bira yoo geette malee tana qalbii keessan naa qabadhaa hedduu tokko isin kabajallee isin jaaladhallee rabbiin ulfina diini duniyaa isin haa kennuuti waan kana karoora kanaan akkuma amma jalqabdan kana ammallee inni lammataa wanna dalagamu tokko rakkoon isin dhufu
hayyuu namaa fidi jedhaani akkaawuntii kallattii san hin bana zanniin qalbii keessan keessa jirullee dalaggaa san awwala irraa haga akiraatiitti mirkaneessa ufumaallee dalaggaa abbaatti taatanii deebitanii kumataallee ofii taatan ka geggeessee iyyuu jira amma fakkeenyaaf haayidaroo keenya yoo fudhannee abbaa zarri yoo fudhanne ofii korellee jennee kaanee ofii kumataallee yoo jenne xiqqoosi nurraan bareedu nu abbaa yoo taane komataa ta'utti nurraan ta'u kan komatu kabiroo ta'uu qaba abbaa taane waan san keessatti lachuu keessa dhaabatu nurraan bareedu karoorotee akkanaa kana fuulduraaf nu sirreessa dalag Networking kaya Ustaz. Masyaallah kuma dibisa galani asli. Masyaallah itu. bareeda rabbi isinii kennee waa dalaguu dandeettan kanaan gadha ammoo hawaasa kiyya keessa maaltu jira jettanii badhinnaan irraan mari'attan karoora dhaabbata waggaa tokko keessatti maal dalagaa wal qabatanii malee adda baanii rabbi nu dhageessisini eegana ammallee tokkoomanii malee adda facaanii rabbi nu dhageessisini taqala dabritellee dabritu taasiin duraa nuun jedha nuuni gaha namoottu maal jedhe oromoo dhibba keessaa tokkotu barata tokko keessaa dhibba keessaa kudhantu barata kudhan keessaa tokkotu barata tokkichi sun dhibba jijjiira jedhee osoo maraatu gubata kuwa wal qabatee gabrummaan jiraataadha akkas ta'uun qabnu amma dhibbi keenya baratuu qabaa dhibbi keenya hubatuu qabaa dhibbi keenya wal qabatuu qabaa dhibbi keenya biyya ofiitiif hawaasa ofii jijjiiruudhaaf tokkoomuu qabaa tokkummaa sana kan ijaartan amaanaa sin bira kaadhaa barakallahu fiikum Ulfaadha galatoomaa Ustaaz Kiyyaayee wal quba qabaannaa waan nu kongiraa akkuma dhibba sadii illee galanii Ustaaz akkuma dhibba sadii illee galtanii asimaan kongiraa jenna baga gammaddan. Wallahi haqiqatan ustaazni kuma dibba sadi galuni waqti salfannu malee waqti gammannu miti maaliif yennaan isaan sila nama miiliina sadii afur galu qabanii gagalchuu keessanii noollee addatti isiniin jedhu adda dhabanii saniifuu galaati sagattaatti na qaba miiliina na godhaa malee maali nama kuma sadii amma fooloo na goosiftanii tanaan amma karamaa xaalimuu irratti maxxansi samuu Dr. Azliin bira osoo jiru Bilaal Oromoo tanaaninu osoo kadhadhee manaa dhufanii isin fittaan ganama sillaala kuma dhibba shan miiliina galchaa kaanattu badhaa malee chirichaaroo tanaa. akkasi wallahi hawaasni kenna wanni beeku qaba ustaaz xaalibuun nama miiliina wanni barbaaduu fi miiliinota gara qajeelummaatti gara dhugaatti makuudhaaf yookaan ajajuudhaaf malee ofii ittiin fayyadamuuf miti nabiyyiin kenna sallallahu alaihi wasallam fooloora guddaa qabaachuun akka addunyaatti beekamuudha ustaaz akkasii namni isaan caala fooloora qabuun jira fooloora isa wanni barbaadaniif isaan karaa qajeelumaa karaa haqaa karaa rabbii daandii dhugaatti qabuudhaaf malee isaan illee meebii anamma tiiktaak kiyya waan adda addaatiin dalaguu danda'a garuu akka ustaaz xaalibuu kunniin fa'a amma reefi leenca kennaa meebii isaan quban qabanii quba qabdan ustaaz reefi leenca kennaa quban waan isin kenname tasan isa quba qaba quban qabanii nama saniin galateeffadhee arginaa lakkatti galateeffannillee hin beeku asliin nu haa galateeffatu inshaallah namoota akkana kana fuudhanii godhaati. Sagalee dhugaa galatoomi ulfaadhu rabbi si haa kabaju. Nama kabajaa qabutu hayyoo ofii kabajaa ulfaadhu galatoomi. Ani beeku fooloo godhaa warri haftanillee akkasitti aslii kanallee ustaaz du'aa itti nu godhaa rabbi eegaa mul'isee akka gadi hin deebisne achuman nu asirreessu achuman nu haa bareechu. Akka rabbi na qayyaalchu du'aa godhaa hin jarjara ustaaz. Wanni ati taate bara yoo jarjarsellee warra asirra jiru hundaa fooloo godhaa marra qabu. Lamaa bira gennaan qalbiin tantee laafti. Abshir inshaallah du'aa illee sii goona omaa. Hamtutti rabbi hamtuu rabbi sirraa haa qabuuti namni yeroo tokko tokko uumamuma amalli uumama nama maraa keessa jiran nullee nama sheekaa jedhan gaafa garii yeroo faa lulluuf yeroo masmaraa dhalallee waa ima jejjennuutu illee jijjiraa kun ammoo tokko ilma namaa irraan dhabamu wanni guddaan nuti sii dhaamnu ati saahiba ulamaa ta'e ulamaa peejiin isaa dhokate atama baase eega paaworii masmara rabbi si harka kaaye ati ufii dalaguullee baattu maal goota beektaa sheerii nama bira anama waan dalagu keessa waan xiqqoo khayrii dalagu keessa ulamaa'iin gaafa qubatu qubsiisa ulamaa'ii sanirra sagalee tiyya xiqqoo dhaqee sheerii godha maaliif jennaan ulamaa'iin sun yoo achi taa'ee barsiise mindaan ulamaa sanii anaa yaa waan taate waan gootu nama haasa'u ulamaa'ii kana keessuma keessa laali ka infammasne kana jarana kun namni kun ulamaa'ii dhaadhi baagiraawundii isaa qorattee kaatee takkatti wal dabbitee kaatee jalaa zoorretta inni khayrii haa dalagu sheeriin gama kan kee galaa akkaawuntiin tantee ta'u fi dalagattullee tagamana namni sii dalagullee walirra sii dhufnaan gaafa kana tinu samaawata ol kuttaa'umaa waa takka of hin shakkin inshaallah baarakallahu fiik. Abshira waadadha kun. Amma leo ulama watu mabaya asitti finne tuma wajji olla gide ma tokko ijoollee makkatiyyaatti walta gaafanna malee ani yeroo jalqabaatti fiyyuu nama daawwate walitti kun abdiin jalqabaa yeroo fakkaata
Sheekh Roobee faallee. Haa ta'u. Nama Aga daawwaa hundaan nama dirra biqilaa. Doctor, afooftutu hafe hedarii fi ustaaz Abuzariin fa'a. Afootu doctor. Doctor, Haidarii fi Dr. Asli. Afooftutu wanni dhuma qabtutti fixanii isaanuma irratti haa dhumattu xaalibu. Afooftu haa godhani asumatti. Heedarii fi Abdii, hedarii ustaaz Abuzarii. Wamaa wanni gamaa gamanallee haasaanillee hin jiru, wanni dubbii bal'isanillee hin jiru. Isaaniif rabbumaaf jecha waan kanas maffitaa. Yookaan ammoo Ustaaz Xaalibu yoo isin gahe bulaati anatu ispoonsera ta'a lafarratti nu araarsaa maaliif nuti Heedar keetii mitiidha. Haidaroo kiyya. Keetii miti obs. Waasi kadhadha. Haidaroo kiyya waasi kadhadha. Amma la wanni ati naa qabdu qilleensa irratti addunyaa hedduutu waan keessan kana dhagahe namni achi dhagahe hundi isaa araaramee deemee tana haa dhagahu anammoo wal isin fidee adeemsa deemamuu qabunatu sirreessa zanni tana onlaayinima gurri gaafa gabayaa bade gaafa gabayaa galadhani onlaayinima tana dhiifama naa godhi ta achiin boodaan asuma bulaa jiraadha adda sinoo bura bira walumaan bulla ta ammaa ammoo addunyaan haa dhagaytu afooyinaa lillaahi naa jedha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abbaa Caalii Ustaaz Ahmad Qassaa Hoolota Abu Talaha hundi keessa yoo jiraatan koottaa shiritti godhate hundumtuu bakka takkatti afuun ayinu kalas. Ustaaz Tahir maal jettan? Waliin fidhaa samara. marhaba. Nama booda kan kee jiru waliin fidha. Warmaan online irra jirtan dhiifama nuu godhaam. Warri online irra jirtan dhiifama nuu godhaati taawaa waliin fidhaa. Abri ko bagal tani zannin intahu izi wara jirta farido izi gora marko. Asirratti duraan dursee an abbaa murtiitiin afoo hin harillahi jechuu barbaada. Itti aansu waan biraalleen dubbanne akkuma tasaa jarjaree gurbaan kun waan kijibaan fidu wama dhugaati waan kana shakkiin godhatinaa jedhee asirra dubbadhe sanumatu zanni ta'e abdiin illee ustaazni illee isin hundu haydarillee namoonni hundu ka keessaan bilbilee tirtirullee anamma erga ustaaz Xaalibu arge waa hunda rabbiif jecha afoo inaa lillahi abdiillee yoo sagalee kiyya dhagaye anammallee nama sagalee sii ta'u anammallee nama sii booyu yoo dunyaan qabaati sagalee tiyya nagaa ati fayyitu si bira jira afoo inaa lillahi jechuu barbaada ustaaz Xaalibu afootti wanni nu dubbannu hin jiru hundinuu warri komantii na arrabsitanillee warri waa jettanillee mara afoo inaa lillahi jechuu barbaada akka hawaasarriiti. Ustaz Tahir. Ustaz Tahir illee. Sagaleen maal ta'e sira kiyyuma qofa moo? Sagaleen kee dhageessisaa? Isfeenna geessitti buufa Ustaz Tahir. Ayyee jalqaba irratti Ustaz Xaalibu dhangalatoomaa jedhaani kan dhimma kana abbaatti ta'anii waan kana xumuran. Rabbiin jazaa keessan jannata isin Rabbiin jazaa keessan jannata godhu isiniin jedha. Itti aansee nuti wanti ani ilaalladhu takka illee hin jirtu haa ta'uuti hin dhagahamami. Ani zanni illee hin qabu zanni illee hin jiru jechuun hangi nu ta'aabne obboleessuma kenna kanaaf ta'aabii goone malee waan biraatiif miti. Ani ofii kiyya zanni takka illee irraa hin qabu garuu xiqqoo qalbiin nama macabxii miree namni osoo namaaf fiigu namni yoo namarraa fiigu xiqqoo ishii namatti dhagahama. Kana kana xiqqoo qalbii nu cabse malee hammeenya irraa hin qabnu nuti. Ustaazni keenya aalimni keenya beekaa hayyuu keenya Ustaaz Xaalibu Ridallaa yeroo keessan aarsaa gootanii sagantaa deemtaniif karatti dhiistanii sagantaa hawaasaatu dursaa sagantaa uummataatu jecha taasisuudhaan ammoo obboleessa keenya Aslii Muhammad sa'aa 24 onlaayinii sa'aa muraasa qofa rafee dhimma kana keessaa fi laayivii irratti illee akka xumurruuf booyyamaa fi karkarro garaagarummaa guddoollee hin qabu. Alaa kulli haaliin dubbiin wanni guddaan kaatimaan toludha. Arraba kamsaadha ragaa.
wanni guddaan nuti araaramuudha. Homboyyee haraama waan ta'eef harbaa kamsaa jedhe sirreessi abbo. Harba ragaan jiru harba maaf kamsaadha sanyuuf maksanii jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu warri dadhabdanii dhugaaf haqaan kanneen akka abbaa murtii osoo gosummaan laalin osoo gandummaan laalin osoo amantaan abdiin kaleessa dhufee abaazarii fi kaleessa amantaa kana keessa jirte osoo loogii tokko hin dalagin ani isin dinqisiifadhee argamaa kiyyaan. Bilaalfaan osoo gandummaa naannummaa maaliin laalin dhugaa isiniif fakkaate afoo dhaabbattanii haga dhumaatti deemtan hundi keessanuu Ustaaz Ahmad Galatooma jechuun barbaada. Dhumarratti ammoo obboleessa kiyya Abdi Raggaasaadha. Ati nama dhukkubsataadha. Waan fedhallee ta'u dubbiin kun didee wallaahi billaahi gara miidiyaa deeme malee nullee gara miidiyaa illee erginillee qoballee qabnu harabbiin alama beeku. Ati obboleessa keenya dhimma keenyaaf dhimma kan kee silaa lafumatti fixu qabna. Akkuma kaleessaa si cinaa dhaabbanna burullee si cinaa dhaabbanna waan jiru hunda kan kanarra hafe an akka dhuunfaa kiyyaatti dhimmi hundi wanti hundi kiliir ta'e lafarratti hin deema taanaan waa'ee kan kee haga macarrashaa yookaan haga dhumaatti wajjin deemuudhaaf si cinaa dhaabbachuudhaaf waadaan gala gama kiyyaan ammoo jechaanis gochaanis tasa aaree beekee osoo hin beekin yoo sitti balleessee dhiifama keellee sirraa fudhee atillee dhiifama keenyarraa fudhu hundi keessan galatoomaadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo fooliin goota namus hin jaalladha yookaan ammoo maaltu rakkoon qabu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii biratti hafte kam Ustaad. Abdii nuu fida amma abdiin afooytu haa jedhu. Yoo tira jirtanii. Yoo tira jirtan Ustaad. Jiddumaan namoota jamaa wajjin turre warra manguddummaa tana kophaa xaalimuun illee waan fiffiinne nama na wajjin fiige Sheek Abbaas jedhama haafiza Qur'aanaati. Afaan lama inshallah isin haa dubbisan hedduun keessanii beeytaniini. Dura warra abdii shaashee deemu Sheek Abbaas taqwaa jiru. Ustaaz Afoochoo abdii godhaati achi booda du'aa illaa godhanii kaasheen. Abdiin ofii godhee itti aansakka. Akkas godhee Taate. Hundi keessan iyyuu galatooma. Hunda namaatiif iyyuu dhiifama godheen jira. Ammallee warri dhiifama naan gonillee dhiifama naa godha. Jechuun namni walitti bu'a. Nama hojjetutu walitti bu'a. Nama wal yaadu, nama wal jaallatu walitti bu'a. Nama wal beeku walitti bu'aatu waliin beeknu ta'e walitti hin buunu. Dogoggora kanarraallee akka barannu akka irra hin deebi'amne asumaan iyyuu jechuun keessatti of ilaaluun gaariidha. Anillee jechuudha. Kanaaf iyyuu galatoomaan isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalaam warahmatullah. Dhagaytanka. Doktor Asli maaltu afere? Ammallee nama hafetu jira doktor. Nama hafe jira. Namni hafe obboleessa abdiitiin kaleessa wodhabaa turanii wodhahaa turanii argaa turre obboleessa abdii maqaan isaa hin Addisuu yoo jiraate isallee afaanuma kanaan afooftuu goosisaa yoo tarii hin jiraanne ta'e sanillee nurraa fudhadhaati lafatti nuuf fixa. Wanni kun garamaan jarri martin walitti araaramtu hiriyoota turanii Ustaaz Abuzarii fa'anii Heedarii fa'anillee wodhahaa turani. Hayyee. Waan kana yoo argamee waan dhufu ta'e tala kana fiddanii isallee haadhiisu jarritu hiriyaa turanii waliin ta'anii waliin nyaataa dhuganii nagaa hasanii akka deebi'an marti isaa tokko akka fidhatan inshaallah. Dhiifama baatiriin irratti cufuu fi yaada takkatti qaba osoo hin argine deemtanii waan waliin mari'annu jirra inshaallah. Baatiriin keenya irra cufaa jira. Hundi keessanuu galatoomaa. Halkan kaleessa irraa eegalee hanga ammaatti taabii godhee obboleewwan keenya taawwan illee kan taabii hagammaa gootan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa barakadhaa atoota bargaagaa dagaagaa jazaakumullah khaira. Assalaamu alaikum warahmatullah. Alaikum salaam warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة قالتو ما جنندنو يو لغا يرو هندار كون كيسني تارنتو وندي كيسنو جزاء ربي سني أكفلو وندي تكتيف لما نسنين جدو وأنا مجال كبر طالبون سنين جد إنسان يو وانتو هي أرقام يو وانتو هي أمم حاجة دامين
akka rabbi jaalatu akkasii ukkaamsaa keessuma fixu yaala isin hundi keessanuu hayyoodha namni asirra jiru kun hundinuyyuu nama waa beeku haga danda'ameen keessuma fixa rabbi isin gargaaru ni lammaffaan ammoo qee xaalibuun ani baddaa keessa deemaa tana isin dhiisisiniin jedhe tana amaanaa rabbi waan hamtuu akka irraan facaafnee amaanaa isaan isin bira kaatan tana qee isaan isin kennatan tana isaan ani gara baddaa keessa deemee nama miidiyaan qabne bira deemee miidiyaa sagalee isaan biraan gahaa isin kaasirraa kana jabaadhaa shahaadaa asirraallee jabaadhaadhanii hundinuyyuu bakka taa'e kanarraa gaafatamuu deema waan ta'eef qe'ee isin kennan tana jajjabeessaa jabaadhaa Dr. Asliin ammoo waan rabbiin jaalanneerraa akka si ittisu ummata ulamaa'ii waan reefuu si dhaaman san namni nama afoo jiru kun haga likkii waa haasa'uu dogongora haga likkii waa haasa'u namni jal'isu dogongoru nama taa'u gufuun isan dhawu nama deemu namni gufuun dhawu waan ta'eef bakka teetti kanatti haasaa kan keessa dogongoruu dandeettaa malaayikaan tasa dogongore jettu hin qabdi hin bareessiti namni beekamtii qabu kamiyyuu waan hojjettan kana keessa takka takkaan barraa'ee taa'aa waan ta'eef nama hundaayyuu barreeffamni kun guyyaa qiyaamaa banamee afoo ta'a waan ta'eef eeggadhaa akka waan balleessitan kana keessa rabbi isin ittisuu fi isin tissu ammoo warroota ulamaa'ii nama akka sheexaalibuu kana ol bahee bu'aa wayii isinii buusuu danda'u akka gara miidiyaa dhufan gochuudhaan gargaara isiniin jedha isinitti hin dheeradhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نكيس أن كان سورة قل هو الله أحد قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آية كان ربي سنهاتيسو هم ترى ربي سنهاتيسو السلام عليكم. نشيدا ما تدري قويا لا لا تتنا نشيدا كان كابو دكتور أسلم بيكا يوسف. نوجر أبي. ولين دمنولي ولين دمنولي ولين يانولي ولو يانولي ولي كفنولي والكفنولي ولين دمنولي ولين يانولي ولو يانولي ولي كفنولي نفا بيان غربانو كوتامي ربي لمنتانو أمني اتحاد الشانو وسو أكاسيلي تاتي أما غرغر كنارا ولين دمنولي ولين دمنولي ولين يانولي ولو يانولي ولي كفنولي والكفنولي ولي غرغروس والغرغرولي ندفا غيا غر ابانولي كوتي طالبون توكاتاي اي كوتي جرابر ايسا جرا قبري غلي انا كتي وتانا كنافو ولين دمنولي ولين دمنولي ولين يانولي ولو يانولي ولي غرغروس والغرغرولي ولي كفنولي والكفنولي ندفا Guyang gargar banu nidufa guyang gargar banu kotame rabbil lamantanu amanne ittihadachanu kotame rabbil lamantanu amanne ittihadachanu hawasa kiya to kumma male gargar bahun danga hatatu takatirana debat walindem nulle وللدم نله ولي كفن الله والكف نله ولي غرغروس والغرغر الله وللدم نله وللدم نله ندفا غيا غرغر بانو كوتامي ربي لمنتانو أمني اتيادتشانو دكتور أسلين أمو إجارة محواسة كيتي إجارة محواسة كيتي كمدت الله أكبر أيوم كيتي الربا كيلي دي ربي تيف قدي قبت أمتا إجارتي ربين إجارة مدي كما هنكم نسيها إجارو الربا كير خيري مالي همتو ربي زنكاين دكتور أسلين يتنمو جل سراري دعاي زيغورا بدو إرى ربي سيحاكبو الرمني كيري مالين دبتين سمون كيري مالين يادين دلقان كيري مالين هنتين هيري أتغار بروتين بربادو أتي متى إتمان علماء أكدامي دنيان سيحاكدامتو غلطو ناف غلطو مسي غلطي فتا هندي هيوتك يوري أسير جرتان إبلو هنجد وري جلان جرتان اللي كإجارة أمتك إناك أمدن وللولولي والكفنولي أما غرغر بانا أنينا أسمبرا أركتان كون بريوكا أسمبرا جراتو ربو نمالا أما والبرا كوتنا هغاسيف غيا جالالافو نونغيتو والفارسينيتو نونغيتو والدبنيتو نونغيتو همتو ولين دبنو أما بودا إن شاء الله نما همتو كي نفيدو اللي ربي في الأفراد أورجنا أكما أما إجارة جتن والتوكو تشوم سنتن كانت تفوفا نافجرات أمري ربي سنادرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ummata kiyya qaaliif gaarii hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa warroonni uddaa kalee neeneen ka'ee sa'aatii 9:02 asteetta laayivii kanarra sa'a 9:02 goolamne ganama sa'a 1tti eegalle sa'a 2tti eegalle sa'a 9:02 yeroo jalqabaatiif yaanu seenaa keessatti ka sa'a 9 laayivii bira taa'e sa'a 1 sa'a 2 kan guddatu sa'a 4 tareen beeku Otoonitti dheeratiin sa'a 9 keessatti goolamne rabbi sinaa kabajuu ulfaadhaa galatoomaa obboleessa keenya Abdillee Rabbi haa fayyisu obboleetti teena Sumayyallee Rabbi mana hidhaa sanii haa baasu isallee warra isii bira jirtullee Rabbi gara haa laafisuufi ani akka haqiiqatti jibbaa nama kamituu qabu nama rakkate kamuu nama zogeemii taphataa jirutti dhiisee nama kamuu yoo gara harka na jala qabatan harka uummata jala qabuu fi akka uummataattis akka nama dhuunfattillee waan akkasii kana Rabbiin nama natti beeku miti takka nama gargaartee nama koomishinii ijoolleen baanan sanuu birrii takka waan daataa naman gaafannerraayi wallaahi kun rakkataa kumaatamaa jira warra madroo gargaarama ture akka gandaattis akka uummataattis yoo ta'an takka waan akkasii irraa bilisa namoonni waan akkasiitti fudhatan abdiin kiyyallee yoo biyya keessa irra dhufee matiin koomishinii nama gaafatti waan sanii fi fa'a kayitu taate heeydarii kiyya iccitii ergallee yoo kayitu taate waan sanii fi miti an duraan heeydarii kanan akka qaatti waldhabbee qaba ummata keenya kaartii qabu kanaafi baankii eeyyamsiisuuf osoo gaggaafadhu igira mangarii aboo gurbaa heelee tokko yaada isaa kana waliin taanu meebir akkaawuntiin irra gargaarsu kana isteetimentii naa baasii jedhee itti kenne nama saahiba nama baankii irra dhagu manaajeruma baankii wayii itti kenne akkasitti baase baankiin dho'isamaanii kabaa'e malee ani namni tokko namni waa'ee koree keessa waluu quban qabnu amma koreewwan isaa kana waluun beeknu amma Abu Xalahaa inuu hin beeku yoo hin beeku eeydarillee walitti dhiyaalu waluun fedhu xabiyaan kiyyaaf isaa walitti hin galu oma akkasitti an quba qabaadhellee miti jalallee deeme miti haa ta'u immoo sababaa hiriirraa ka ga'e waa'ee isaa kana jala deemu eegalee kunfuuz no godhee ammallee yeroo gargaarsi kun baay'atu duniyaan yoo seentu yeroo wayii isinitti maustaadha nama wayii dhukkubsatee gargaarsa gaafachuu fi jennaani tokkocha qabu itti gurgurannaa hin gargaartu naan jedhan mucaa wayiiti. Eshi jennee nuti dhiibneetuma poosti goonaan birrii ergan. Gizee akkana sa'aatii 12 geennu birriin baay'ate gara birriin miliyoonaa jala guurame. Akkuma heeydarii keenya dheengadda dubbiirra deebinu galatoomaa jedhe. Abbaan natti dawwalee naan lole karoo tokkocha qabutu gurgure sun birriin isarra baay'ate waan ta'eef. Maaltu si galchee hisaaba himtaa birriin akka galaana seenaa jira haa seenuu. Ani waan beekuuf muuxannoo qabaa waa'ee gargaarsaa kana akka duniyaan gargaarsaa kun nama gootu hin beeka. Sanirraa kan ka'ee igira mangadii irra bahee ammallee akkam ta'e gaafa uummanni keenya sanii gargaarsa goona jedhu deebi'ee ayyandaan isaa kun rakkoo nama 12,000 harka faa wannoo godhe daameej godhe. Kalee uummanni walloo lolarra ture mucaan bareedan tokkollee hin ajjeefame gara mootummaan dhufanii boonu uummanni keenya boo'icha sobaa shaangulliitii mayita kanatti ergee kan uummata wallooti dhufee gizee inni viidiyoo godhisan mallee uummata walloo kanaa fi mucaa wallaggatti dhufe kanallee daameej godhe. Bakka jarri kun gorfamuu qabaa jedhee nama xiqqasho duniyaan tun sossobaa jirti ijoollee san akka hawaasni wal dhaabane godhaa jirti ijoolleen tun xiqqoo garafamuu qabdi jedhe nama miidiyaa kanarratti bakka olomaan gurguddaan hin jirretti ijoollee biyya arabaa warri paaspoortii baaseef kana abbaadha hin beekan jirru abbaadha gizee jedhe waa balleessite anumatu qunxuuxa qunxuuxaa warruma san keessa bada ijoolleen tun qunxuuxamuu wayyinnaa jedheen ani akka haqiiqatti xiqqashoo yeroo rakkoo akkuma rakkoon jiru ta'e rakkoon nama tokko rakkoo hawaasa bal'aan caaltu bammiloo ansaar qunxuuxe malee ani wallaahi karabbiin kiyyatti ergoani addisu waluu hin beeynu abdii hin beekaa sappoort illee gochaa ture akkaawuntii maxxansee hin jira lammaatu barii lola malee anuu feesbuukii jala hin jira warra riskii namaan qabuwan nama riskii qabuumi nama akkaawuntii feesbuukii jala fudhatee aarii kiyyaan guban 1,100 ergee jira kaleessa hin beekaa እንደዛ nama riskii namaa qabuumi rabbi riskii kiyya qabaa yoo riskii namaa qabe garuu maaltu jira
faawulii wayii akka dalagamaa jiru namatti himaan. Hadiisni sun sahiha kan ta'in da'iifa akka ta'e himutti jira mana jibbaa namarraan qabu waan kana makaraan naa hubadhaatiin ustaaza kiyya galatoomaa ulfaadhaa obboleessa kennallee yoo wanni barbaachisu ta'e bira dhaabbannaa obboleessa kenna karaa dhaquun qabu gara urgeessa nu jiru obboleettii teennallee akka araaran nu qabdanii manguddummaan hidhaan nu baaftan abdii qabna. Kanuma rabbi umrii nu haa dheeressu bakka isin deemtanitti bakka isin teettanitti rabbi isin haa eegu gida isin gaara keessa deemtanitti ummata keessa yaadadha jettanillee viidiyoo keessan ima agarraa sheerillee ima goona. Ani waan isin na beektan unsee walakkaa edha nama guddaa ta'e namoota gurguddaa baay'een na beeka. Galata rabbiiti namoota akkanaa kana na barachuu keessanillee ulfaadha. Waan as dhageessanii inni dhukaasni jalqabaan rukutuudhaafi ammallee sodaa guddaa qaba waan ta'eef takkaan waraarsaa takkaan immoo gaafa rukuttan irra ga'e ammoo kan ina dhaabbattan himaa jira waan ta'eef as dirreefu an jalqaba haidee rukutuuf dhufeet rabbi mina biraatti wal afuun buuse sodaa qaba waan ta'eef dhiqaatiin narra yoo gahe gara miidiyaatiin takkaan ina dhaabbadhaa takka Iraanii fi Ameerikaallee araaramtee nagaan kunuun meeshaa addaan godhattee deemuu jirti waan ta'eef aniif asli wanni araaramneef maali dubbii teenya taallee nuuf fixaatiin sodaa keessa na baasa. لا يا ولا لا أنا من يفي متي وما كذا كذي والمثرز في كانوا ما في ما أنا ما إنفورميشني نجا ركون يرمان إنفورميشن أما رجع دوما تكين نجار جار نجراني بري ولي كمان وجوالين بري ولي تكابل تلو ثم بكين بري كماري بجاني في ترباته وموتو ماني رافورة تبانكرا أبو بري نجار ده ولي كابل دنجرتي جاني قافت نموجا إيه تين أنجا أشماري تيرك yoo dhaqee ilaalu birriin hin jirtu. Information anamma informationuma rakkoon jiru baramma rakkoo informationaati. Waa gaggaafanna gidee rakkoon kun gale uummataan najaabayuu fi osoo miidiyaa kanarra jirru gaggaafanna. Ajbarabbaraa kana. Hoomatan san keessaan osoma eeydaniin kun maa viidiyoo duraa kaasee maaliif kabiraa hojjetee jedhee osoo viidiyoo eeydarsan barbaadu wanni kun hundi dhufe alaa kullaa hamtuun hin jirtu. Rakkoo yoo jiraate birrii yoo hanqatee obboleessa kenna hin gargaarannaa haga tokko mootu yeroo tokko gidee namni baay'een akka malatti buqqomnaamin rakkoo maali xiqqasho haga haalli kun ta'u ajandaa Oromootu guyyaa lama guyyaa hin ta'e xiqqoo yoo hima aadanillee bareeda namoonni birallee jechumaaf kanuma kan ta'an walitti nu fide jidduu keessa akka itti hawaasallee danqaa ta'e sagalee taanu dhabneetuma homa kanaan waliin nu fide malee namni biraan qabu. ولا كل الدبين دمته أفوينا لله غراماني يوزن إنتي بدله تكذنو غرامان ناديزا غويا غاري ولا أوتلكي هالكان غاري سيمبر هالكان إذا ميوتر يرتان وعليكم ورحمة الله وبركاته يدو سنقلت يفننا بلاتوما أمرنا ديرا هاي ورفع داون دكذنو نجان ترى في أمان الله أنت بقى جيمي تبغى نقول تكمل بنانيس Gaya itu Allah Subhanallah. Gaya mal Subhanallah. Saat saya lihat ini pura dubi saat saya lihat umat Subhanahu Wa Taala Subhan. Ulfa galatoma. Thank you so much. Akanuma diri wan ufatte wan dubatte sala. Namun nakena oleh nutifidani. Akkasumatti qabadha dubbileen harba maaf kam sa'a dhumatte warra obboleessa keenya addisutti zannii baddanillee afooyinaallee gara maadhiisa fi warri anatti illee zannii baddan gara maannaadhiisa because wannuma argitanii